Ega kabajamtootaaf jaalatamtoota obboloota kiyya kabajamoo akkam jirtu nagaa keessanii guyyaa ragaa obboleettii keenya kana iyyadattu burtee jedhamti burteen ilmaan afuriiti ijoollee afur abbaa malee guddisti qofaa ishee jechaadha dheengadda jechaadha dhufnee viidiyoo waraabnee isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama viidiyoon sunis sana ilaaluudhaan deeggarsa garaagaraa gochaa turtanii jirtu jechaadha bu'uuruma sanaan burteen duraan waan akka shunkurtii, dinnichaa, timaatimaa, barbaree waan argan daandiirra qarshii liqeeffattee daldalti ture. Osuma sana daldaltuu gidduudhaan dhukkubsatte mana kiraa 500 keessa jiraatti immoo osuma kana dubbannu jechaadha. Dhukkubsattee karaa irratti haftee ijoollee afur abbaa malee qofaa ishee guddisti. Lafatti haftee ji'oota baay'ee lafa ciistee naa bilbiltee dhufee argeenii viidiyoo sanas ni maxxanse. Guyyaa har'aa immoo waanuma isin deeggarsa gootan guyyaa muraasa keessatti gootan irraa waan tokko godheef hin jira. Innan godheef keessaa tokko wanta gurgurtu ammaaf dinnicha kuntaala tokko, shunkurtaa diimaa kuntaala tokkoo fi timaatima saaxinii tokko jechaadha bitee fidee fiitan jira jechaadha. Kanarraan kanas immoo manni ishee qajeelee fi jira isheedhaafis ijoollee isheetiifis huccuu binnee jirra waan jiru gara mana keessaatti deemnee ilaalla. Mee wantoota amma sii bitaman kana mee akkamitti hojjettee jiraachuu barbaaddameeti? Makaan itti barbaadu gaa'ee ganama kana argadde wantani karbiittoo filaalu hin jiru. Innaa kanaan turaalli dhiibuudhee gurguree yoo gaafan argadde waan na deebisee tirfii nyaadhaa gaafan kasaree immoo amma na nyaatee guyyaa ammasiinti ni guutaa na eeggadhaa jedheetan na eeggatu turanii isan immoo yeroo darbee fidee dhiisee dhukkubsadhe hanga har'aatti ilma ituun kaffalii nafee. Birrii meeqa sirra jira? Jarree birrii 9,900 irra jira. Liqiin nama. Eshi. Kan kiraay manaa malee jechuudha kiraay manaa ji'a 3 miliyoon kaffallee hangan ciisarraa qabee hangan fayyaa irraa siree yeroo birrii dhabuurraa qabee sin kaffallee. Jarris kunis immoo nan jaqadhanne see eeggana rakkinaan qabatumti fayyaduma naan jira na abdachiisu. Amma fayyiteettaka? Amma fayyada. Amma akkam amma nagadettaka? Nan nagadadha. Sitti toleeraa garuu amma kuntaala lamaa fi saaxinii tokko sii bitame wanta gurgurtu? Natti toluu namni kaleessa ciisaa ka'ee gadi bu'aarra gurguufee qodaa madda boqotu baay'ee nutti gammadaara wallaahi danda'e lamuun daandii kana naan argan seenee warra qodaa madda boo miti. Gammadeettaka? Hunduu safaru kootu gammadanii bana dhiisee wallaan koo baay'ee tolee jira. Ishi bakka gammaddee amma immoo gara mana keessaatti gallee mana ishee ilaallee ijoollee ishee ilaallee xumurree jechaadha nu hordofaa. Fotoon qabdu kana malee maaliif hin jiru maaf hin miiccanne kan citaadha. Ayyee harka fuune kabajamtootaaf jaalatamtoota obboloota kiyya kan ardii addunyaarra jirtan kan viidiyoo kana daawwatan hundumti keessan bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaa fi jaalalaa isin haa qaqqabu. An Abdii Geetaachoo Abbabeeti. Egaan guyyaa har'aa mana obboleettii keenya Burtukaan Nuuraa Goobanaa keessatti ni argama. Burtukaan Nuuraa akkam fayyaadha? Fayyaadha. Jabaattaa? Amma nagaadha miti? Amma nagaadha alhamdulillah. Dheengaddee yeroon dhufu ina aadaa jirtaa? Aduudhaadha baay'ina dhukkubdi gaafa sana waan cimtuu na qabde. Ammoo akkamide? Amma siluma yeroon qoricha fudhataa ture si asaabii waa hundaa wajjin dhukkubnis natti cime. Amma immoo bakka gaafumatti dhuftee deemtu sana duuka bahee deebi'u irraa taanaan akka kanaan duraatti deebi'ee hin ciisne garuu har'a immoo bakkee keessa deemuu qabuun guyyaa 3 ga'eera. Har'oo mee maaltu itti dhaga'ama? Ammoo ani bishaan asirii tokko miti ammistii dandeechiin fidadhuun ture raabee naan qaaletti mana kana naa fide turte. Aramo gammachuudhumaan qodaa kana iyyuu akka itti gammadee madda hin beeku. Dhugaan seeni.
Shunkurtiif dinnichaaf dhugaan seene wallaahi dhugaan seene dha qodaa kana uffata ijoollee bitii kottu jettu amman bajaajii ofii uffannoo itti darbee ofuun dhibee amman achi ga'ee bituufi. Ijoolleedhaamu? Haa dheengadda lama uffanni isaanii baay'ee garaa nama nyaata. Mukunoo jiinsii komboleettiitti bitee. Jiinsii komboleettiitti bitee. Garuu of caalaa ijoollee keetti uffisuu barbaadda miti? Maaliif? Maaliif akkasiin immoo beeku bakka jaalala jaraaf qabu. Garuu ijoolleen keessa immoo jaalalli isaan siif qaban dheengaddaa argeera. Jaalalli jaraaf qabdus liyyuudhaanis immoo jaalalli jaraaf qabu lubbuu kootiif hin qabu wallaahi. An kaaniin dhukkubsadhee du'aa jiru sanarraa an duunaan qobaattafu eenyutu biratti ta'u. Eenyu guddisa isa jedhutu nama raachaa ture bakka safarri kun yoo ati duute ilmoon hin guddatte ofii keetiin boosuu kanatti boosunaan jira namni nagaa fi dhufu hundu. Dhukkuba jechuun immoo dhukkuba taraa dhukkubsanii guyyaatti yoo bicate nama 40tu kan dhufee nagaafatu kanas taa'ee bumbooyin hin jiru miilli koo akkasumatti tafe. Har'a garuu namni guyyaa tokko dhukkubsate fakkaatu gammachuu addaa wayii qabda. Adda gammachuu addaan qaba nama dhukkubsa jechuudha namni yeroo dhukkubsatu nan fayyatiin se'u yeroo fayyu immoo dhukkubni lamuu jira sin se'u. Egaa dhukkubni akka jiru immoo yaadachuunis immoo barbaachisaadha malee. Mee maaltu sitti dhaga'ame mee wanti kun sii godhamu isaatti? Baay'ee gammachuudhuma guddaan natti dhaga'ame. Rabbiin harka arganii harkaan fuudhanuudha malee akkanitti harka fuudhuun ta'ee jiraarra. Dhugaadha. Wallaahi. Garuu dheengadda gaafa naa bilbiltu sana wanti kun naa godhama jettee yaaddee beektaa? Yaadeen beeku waan akkasiitiif si yaadne gocha akkasii guddaa naa godhamaaf si yaadne namootuma kanarraa deddeemeen abdiin akka namcha akkanaa jedhanii yeroo lakkoofsa kee naa kennan jechuudha. Duraan tureera naannoo ji'a afuriitti lakkoofsa kee kan fudhachuun koo. Dawalaan sodaata dawalaan cufa gaafan immoo guyyaa arbiisii dawalee isin tokko na gaafachuu kamisa yeroo dhuftu tuu silkii abdii geetaachuu argatte hanga ta'eyyuu amma akkana callaqamtu manaa kimeetti si gargaaraa jedhan jarri masgiida sii kun jarri si walitti bubuusanii naa akkamsiisaa turan. Innaan silkii isaa namni naa kennee qaba jedheen deemee kenninaan jettachumaan sitti kennee sii dawwaltee si haasofte. Waanuma marfeen ittiin dhaqu qoricha sana immoo qorichi naa caafame biriin dhabamee kiniiniin lafa ituun bitameen jira soda warqatichi. Sababa kanaatiif sii dawwalte biricha kana isa bira arganne kiniinii kana sii binnaa soba jedhu naa kenne. Waanaan dhufu seetettaa garuu? Waan dhuftuun see. Dhufeennaan garuu? Namanne innis sharangibee biraan jira jettuyyuu namanne mee fiigii ilaali nama akkamitti jedhee ilaala mucaan jenna nama sharangibee fi lafitti dhaabatutti dhaqee ati abdiidhaa jedhiin jedheen. Mucaadhaan. Egaa bareeda. Jara keenya burteen jiruuf jireenya isaanii argaa jirtu agartanii jirtu akkuma mul'atu kana jechaadha. Akkam jirtaa? Maa callumeetti maal taate? Maal taate miinatti? Hin gammanne? Maadheen gaddaa dhakeetii maal godhaa turte? Maadha keetii maal godhaa turte siin dhukkubsannaan? Miti har'a immoo kunuu haadha keetii mana keessan kana qajeelchinee waan isiin nagaddu sana agarteetta miti isan biti san kanaafuu mee maal sitti dhaga'ame haadha keetii kun godhamu isinii moo kun godhamu sana wallaahi mee obboloota keenya si gargaaran amma ana qofa miti kan si gargaare anumaayyuu si hin gargaarre ijoollee hiriyoota koo bakka garaagaraa ta'anii kan deeggarsa kana sii godhani mee isaaniin maal jetta kan haadha kee kana sii fayyise rabbii wajjin isaanii kan waan isinirra bultan kan isinii bita isaanii kan waan nagadam sana bitan isaanii waan ta'eef mee isaaniin maal jettee galateeffattame? Bijiraaf rabbii dabalee kennu. Rabbii jiraaf dabalee kennu. Rabbii sadarkaa guddaa rabbii wanti tan jedhee kadhadhee afaanii baafadhee fixu hin jiru. Garaan kootu baay'ee bisa garuu immoo jaarrillee rakkina keessaa kan na baasan jedhamu rabbiin bakka guddaadhaan naga'uun jedha. Meedu ayinaa kan dhufu ijoolleen. Naadhee bakka namni nama uffata xuriitii fi nama rakkataa kana hin jaallatu nama waa dhabaa kana yoo itti dhaqee budaatti fakkaataatti fakkaata kana hundarraan nu baastanii har'a bakka mana gaariitti ol galle jechuun baay'ee natti dhaga'ama jiraaf immoo dabalee isaa kennu umurii dheerinaa wajjin jireenya gaarii kan itti jiraatan hawaafiin jedha. Tole galatoomi. Egaan kabajamtootaaf jaallatamtoota obboloota kiyya. Egaa burtee egaa beektu jiruuf jireenya sii duraanii warri hin beekne immoo irra deebitanii akka laaltan sinitti himaa jechaadha jiruuf jireenya ishii jalqabaa jechaadha. Ijoolleen ishee barnootaan baratan ture. Barurraa kaasee inshaallah gara barnootaatti akka galan abdiin qaba nan jalqabsiisa yoo rabbi jedhee manni kun kiraadha kiraa birri 500 kaffalti. Hanga yoonaatti qarshii
5,500 irra jira jechaadha kan ji'a sadiin kaffallee darbees immoo duraan kuduraaf muduraa shunkurtii wantoota garaagaraa jechaadha liqeeffattee otoo daldaltuu kassartee jechaadha qarshii 900 irra jira idaa yookaan kan liqii namaa kan irra jiru hin kaffallaa kiraa manaa kan ji'a ja'a hin kaffallaa fi inshaallah arra jechaadha darbee jechaadha gara fuulduraattis jechaadha wantoota baay'eetii si barbaachisuu danda'a waan ta'eef lakkoofsi akkaawuntii saaqamee jiru sana fayyadamuudhaan obboleettii keenya kana biraa akka dhaabatan sinii waamicha dabarsaa lakkoofsi akkaawuntii burtukaan jechaadha 1144 barreeffamaan isin argattu jechaadha kana fayyadamuudhaan burtukaan nuuraa goobanaa jettanii waan dandeessan waan rabbi isiniif laaffisiin bira dhaabachuu dandeessu wanta mammaadhisiidhaaf godhame muraasa fudhannee asiin geenye jirraa an obboleessa keessan Abdii Geetaachoo Abbabeen ture galatoomaa ulfaadhaa isiniin jaalladhaa yeroo gaarii yaada yoo qabaattan komii yoo qabaattan karaa inboxii naa barreessuu dandeessu yookaan karaa WhatsApp na quunnamuu dandeessu galatoomaa